عليكم ورحمة الله وبركاته. الشامة هركفوني جرتني فياك السني خبجم توتا جالتم توتا كوندي ناتشو سلام ناتشو ألا تشو متنا لنجدي أكم جرتني مين هجاك أبدني فياك السني جرة جرة ماي أما بوني أهون مالك أقصو ترجم الله مالك أقص dubartii isin kabajne wajjiniin foqoqiina yeroo hunda dubartii of kabajee isin kabajju rabbi isinii haa kennu jechuudha. Maal gootu waan isin kabajne biraa maal fuutan of hin kabajne isin hin kabajne biraati dhugaa rabbi maal jechuudha. Amma ibidda meeqa keessa miila aariitiin ibidda meeqa keessa gashitee oolti miskiina rabbii wallaahi akka aariin ta'u dubbi وفي كي جرينيا كي بلستي أساني اللي جرينيا سا بلستي قلتي عرفتك انت تاسسرينيا للبوليس ترتب حسن أورتن جرسنا لكم انديت بوليس ترتا اني بوليسوች የጠራቸው እሱ ነው አይደል እንዴት ያሲዘኛል حسن أورتن جرسنا لكم ነመጣው እንዴት ታሳስረኛል أورتن جرسنا لكم እንዴት ታሳስረኛል ከኔ ጋር ችግር አለ حسن በእናትህ حسن ተው ይሳቅ እንዳትመጣው ተቁሙ ኧረ ቢስሚላህ ወይኔ ጉድ ይፈላ ይሳቅ አይደለ ጨርሰን ነበር እንዳያችሁ ነው አሰንና ይሳቅ ጠቡ ብቻ ሳይሆን እስከ መደባደብ ደርሷል እውነቴ ነው የምላችሁ ይሄ እንትኑ ድራማ ሳይሆን ቁም ነገር ነው ወላሂ እንዳያችሁ ነው ሰው ሲወዳችሁ ማንም ከሆን ሴት የወደደ ሰው ሌላ ወንድ ሲያይ ሌላ ወንድ ጋር ስትቆም አይፈልግም ይሄ ነው ራሳችሁ አስከብሩና ሰውም አስከብሩ መጀመሪያ ራሳችሁ ነው የምትቀድሙ ከዛ ደግሞ ሰው ነው ስለዚህ ማይኮ እኔ ስንት ጊዜ ነው ነገርኩኝ ትክክል አልሰራሽም አልኩኝ ስለዚህ ነው ማይሄ አሁን መለቃቀሱ ትርጉም የለም ምን ጥቅማል እንደዚህ አሁን ብትሪዞ እንትኑ ላይ ሲመታ ይሄ ልጅ ሞተ ማለት ነው ከዛ አሰንም ወጠመድ ውስጥ ገባ አንቺም ራስሽም ህይወትሽ አበላሽሽ እንደ ቀልድ ያረጋችሁ ነገር የምትወስደው በኋላ ይቆጭሻል እውነት ሰከን በሉ እንጂ አከ ቀልዲት ዋነት ፉቴ ማሂዬ jireenya keellee jireenya asanillee balleessaa jechuudha. Ati garuu waan tokko akka aarii miila qaldiitti fuutee jechuudha. Garuu akkuma dullaa sana fuudhee gurra kana jala dha'ee otoo tubboo kana keessa wayin iddee intinii tokko dha'ee dullaan kunii mucaan kunillee achitti du'ee asanillee jireenya isaa badee jechuudha. Dhugaa rabbii. Atillee amma addunyaa kanarra jirtutti otoo gubattu jechuudha. Kanaafuu dubartii fiqiranya taatee jirtu dhiira biraa biratti arguu hin barbaadu. Si galee ati immoo dur nama turte amma maaltu akkasii godheen beeku akkuma intini hedduma fe'etti nixxif jettaan anuma fe'etti laaqa qabta beette of hin kabajne silaatu of kabajanii nama kabajuu jechuudha. Amma akka kana akka dha'ee kanatti dullaan kuni jechuudha wayin dhaqee tubboo kanarra yoo otoo rukute bishaan achitti san qaqqabne rakkina guddaa keessa of buustan waan akka qaldiitti jalqabdan tokko jechuudha waan akka qaldiitti jalqabdanii haxxanii ibidda keessa of gashitanii ooltan lamaan keessanuu jechuudha kanaafuu yoo frienditti aartanii yoo dhiira bira haxxanii laqqaqamtanii laxxafamtanii itti agarsiistan malee asiniin ta'u wallaahi maahee of sirreessi walli jechi sin barbaadu jettee biraa deemuuf itti aartee haxxee waa biraa hojjechuun tokko miti sin barbaadu namni jedhe sin barbaadudha giddiin hin jiru jechuudha namni immoo waggaa tokko waliin ga'ee ka'ee fayyuma abbaa nagaa kana dhaqee dhiira gara biraa biratti gisee argamu isumaayyuu biyyan beenne keessa deemte isumaayyuu
hoteela keessa waliin jechuun eenyumayyuu anuma kana coggaara na gubdee gadda gizeensi arge jechuudha. Jaalallee kee dhiisiiti anuma kana jechuudha. Kanaafi Isaaq immoo haasoftu ani tiraakteriin ture gobozeenyaan ture warri viidiyoon irratti akkas waraabdanii warra akkas gootanii kanatti jettu Isaaqi hojii keetii namni fayyaa lafaa ka'ee sirratti waraabne waan ati hojjetetu nama aarsaa waan ati gootutu nama aarsaa yoo hojii kee ta'e yoo akkas dubartoota biratti dubartoonni dhuftee bakkuma ati jirtu jechi rakkooniitiin fidnuuti malee barii otoo rakkooniin hin dandeenyuuti malee miliyoona meeqan dubartiin dhuftee yooma firendiitiin loltu dhuftee si maleen jiru irri Itoophiyaa keessa. Isa kaan bira maaf hin deemtu tawaanaayii wanta ta'eefi jedha siiti dhugaa rabbii wallaahi waan nama gaddisiisa. Akkuma argitan kana wallaahi laazim isuma qabatamaati kuni jechi parankiillee miti jechuudha. Qabatamaan asaniin engadda akkuma ni dhaqee egaa hoteelatti ol galeen poolisii qabsiisanii jechuudha. Saayitiif poolisiin adabee baasee jechuudha asaniitiin adabee jechuudha qabee jechuudha. Asan miila sana keessa garee miila aarii sana keessa galee akkam poolisii waamtee na qabsiista jedhee otoo isaan viidiyoo waraabanii asanis nama qabanatti fakkaata adda isaan jiran han xoqqomu. Otoo isaan viidiyoo isaanii daqqanatanii dhaabatanii dhufee duubarraanii jechuudha. Achi wal qabatanii lafatti wal kuffisanii otoo waltumanii walirraati qabdee wasanatti jechuudha. Achi ol ka'u asan akkuma argitan egaa dullaa harkarratti argitu jedhee yaada. Fuudhee gurra kanadha xiqqoo rabbitu isa hambise wallaahi hin dhiigeera asirratti naa mul'achuu dide malee dhiigee jira jechuudha. Kun immoo maa'inni mammaas ka abbootii keenyaa jira. Ibidda ijoolleen qabsiistee fi dubartiin qabsiistee yoomuu qabbanaa'uu jedha. Kanaafuu sababni kanarraa immoo wal geessisanii sababa maayeetii jechuudha. Dubbii tokko akka qaldiitti jalqabani dhaqee iddee guddaa gahee lubbuu amma wal dhabsiisuutti gahee jechuudha. Mucaan kun ammatoo akka dullaa kanaan wayiin qolee iddee tubboo kana keessa sirriitiin rukute wallaahi hin du'aa jechuudha. Arraba keessa gajjiskee jechuudha. Kanaafuu eenyumtuu jaalallee keessan iddee ta'e nama dhiira biraa sin biratti argamu hin jaallatu eenyumtuu. Namni kan jaalallee keessa miti namni goddanyaa nu hin jaallatu dhugaa rabbi waan hin taane hojjetanii jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiistu wanta akka qaldiitti jalqabdan tokko yeroo hunda kana dhaabadha waan hojjettan ilaalladha waan sinirraa bareedu maal hojjenne wanti kun nurraa bareeda wanti kun nama aarsa namni nu daawwatu nutti gufataa jedha warri nu katattalu maal nuun jedha haamilee nama eegaa yeroo hunda kana dhugaa rabbi amma jechuun bu'aa tokko hin qabu eengada sitti himne bare dhiisii yamaa'ee dhiisii lakki laaqa qamiini maaliif laaqa qabtaa jennaan diddee bari daangaa darbite asan gaafa dubartii tokko jaallattanii dubartii of kabajiisuu qabdu tokkoffaa kabajanii of kabajiisuu qabdu dubartii akkasumaa miti kan jaallatan akkasumaa miti dubartiin hayiin qabdu taanan akka intiniiti gaangee hidhaa takaallaa kutattedha yoo isin hin kabajne wajjiniin yeroo keessan hin gubiina dhugaa rabbi yeroo keessan wajjiniin bakkaniina maaliif yeroo keessan gubdoo wajjiniin otoo kabajaa sii qabatte akka kanaan taatu namni aaroon walitti gufachuu nama jira yoo aaran kan immoo ka'anii zallalanii dhiira biraa qaniitti laxxafditti fi laaqa qabu miti kanaafuu lubbuu ijoollee lamaan amma ofii waamoo hin taane keessa wal gashanii oolanii Isaaqillee fayyaadha garuu bakka sanatti dhiigee jechuudha. Sababa poolisii waamsisanii adabsiisaniifidha. Adabamee gadhiisamee jechuudha. Akkam ol nutti galtaa mana keessatti kana fakkaata. Isaaq immoo waan inni እዚህ መቶ ማሂ ላይ እንደዛ የዛተው እሷ ዝም ብትለው እኔ ዝም አልለውም። ታውቃላችሁ ከዚህ በፊት ቲክታክ ከ300 ምናምን ሺህ በላይ ፎሎወር የጠፋብኝ ቲክታክ ላይ በአብዛኛው ማለት ይቻላል ስለ ሴቶችና ህፃናቶች ነበር ቪዲዮ የምሰራው። ሰማችሁ? ሴቶችን በየክፍለ ሀገሩ ከመደፈር ከሌላ ከተለያዩ ጥቃት ላይ ያሉ ቪዲዮዎች እኔን የምታቁኝ እንግዲህ ታቁኛላችሁ። ቪዲዮንም ኦልሬዲ ባን የተደረገው ቪዲዮ ላይ ሌላ ሰው ዲዩት አድርጎት ካገኛችሁ ማየት ትችላላችሁ። አብዛኞቹ
እሷ ዝም ብትለው እንደዚህ አይነት ነገር እኔ በቀላሉ አይቼ ዝም አልለውም። ከጀደ ጋጋ ጅርቱ ጀደ ያዳ ዋን ስለ ወጂ ወጀታ ጅሩ ዋን ረተ ጀቹራ ቱክቱክ ረተ ኩበኔ ሃሳ ጅራ አማ እድሜ ልኬን እኔ በየክፍለ ሀገሩ በየተለያየ ቦታው የሴቶችን ጥቃት እንቃወማለን እያልኩኝ ቪዲዮ የምሰራ ልጅ akkasumatti dubbiin akkasumatti no akka kanaa miti viidiyoo hojjechuuf kun tokko miti ዛሬ ፊት ለፊት የመቶ ሴት ልጅ ላይ ዝቶባት ሲሄድ ዝም አለው ካልሆነ ውሸት ነው ማለት ነው። እኔ አልፋተው ይሄ ሰው ሀገር ነው ሀገር ሲገባ ግን ዛቻ ሴት ላይ አድርጓል። እኔ አሳስባለሁ። አሰርኩ አሁን ተረዳችሁኝ ሐሳቤን አይደል? እሺ ዛቻ አቀስኩኝ ስለሆነ አንዳንድ ነገሮችን ይተባለው ለነሱ ይቅርታ ላለው ለኦዲየንሶቼ ክብር ስል ማለት ነው። ግን ዞሮ አላማችን ምንድነው? ቲክታክ ላይ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ሁሉንም ካያችሁ አብዛኞቹ ትምህርት አዘል ናቸው ማለት ነው። ዝም ማለት አለማወቅ አይደለም። እኔ ጭራሽ አላውቅም እንዴት እዚህ እንደሚመጣ ቃል እሺ ማለት ጥሩ ጎቴት በሬዱ ጎቴ ጎበዝ akka qaldiitti jalqabdee dubbii guddaarra geessistee jechuudha. Yaadaatiin obsitee waan tokko biyya namaa keessa jirtu biyya keessan keessa miti. Deemtanii bakka hin beekne daawwachuu deemtee immoo waan hin taane viidiyoo hojjettee wati gadhiistu jaalalleen kee kun taa'ee na ilaala jechuun sirrii miti. Wati viidiyoo kanatti irratti marxifattee gadhiistu argee miti argee dhufee bakka ati jirtu sanarra ga'e waggaa immoo innillee dabalataan si wajjin mana tokko keessa jirtu maalaa godhure wallahi asaasaraaroo minaamin hiitee bar ammayyuu hiitee jirta isaaq baay'ee malee saayitiif adabbiitti kennanii baasanii garu alhamdulillah baga rabbi si hambisee hundumarrayyuu garuu waan babarsiisna jettanii daangaa hin darbina waan fudhatama sinirraa hin qabne waan namni sinirraa baratu hin qabne tokko daangaa hin darbina astaayitii qaba hundumtu waan akkasiiti rabbi sina haqeeshu ittaanse immoo ikraamiyyee unkaan dassaalech yenee dubush yenee janna wallahi unkaan dassaalech baga rabbiin si hiike baga rabbiin miila kee wal si qixxeesse siin jedha bareedduu ko rabbiin garaatti si baachise baga harkattis illee si baachise si agarsiise ati fakkeenya dubartiiti ጊዜ ጋገራatti baattu beektu jedhee viidiyoo ጊዜ baay'ee irratti waraabaa ture. Amaatii hojii walii galuu dadhabanii kan wal gochaa turanis beektu. Deemii balbala korraa jedhamtee bishaanitti nam'ee ari'amtee oliin galtu jettee amaatiin birriitiin mucaa kanarraa fudhatte jettee birriitiin attaallalte jettee ጊዜ isheen akkasitti maraachite kanarra darbitee garaa bal'attee jidduu keenyaa bahii jettee amaatii kana meeqa deddeebitee kadhatte dadhabdee abdii kutteetti dhiiste macarrashaa irratti hambaa ukkubaa taate mana kiimii keessa turte otoo mana kiimii kana keessa jirtu otoo mana kiimiitiin bahiin immoo deesse har'a mucaa harkatti baattee jirti. Baga rabbiin ni garaatti si baachise harkatti illee si baachise si agarsiise rabbiin umurii si haa dheeressu waliin rabbiin umurii si haa dheeressu baga gammaddee siin jedha. Dhugaa dubbachuu fi waan isheen dabarsite nama gaddisiisa. Deebi'anii egaa namnis obsa qabu waan guddaatti ba'a jechuun akka ikraam kana hundaa godhanii ka'anii deebanii balleessin irra dhiifatamanii lukatti amma kufuutti ga'anii har'a immoo ushururuu si malee namni addunyaa kanarra hin jiru kan jechaa jiranii jechuudha. Warri duraan akka saree barbalarraa ariyaa turanii alhamdulillah kana arguun keeyyuu sobriin barbaachisaadha ilma namaaf rabbiin sobrii nuu haa kennu hunda keenyayyuu namni soboree bakka guddaa ga'a namni soboree waan guddaatti ba'a akka ikraam kanaadha. Ikraam eenyumaaf harka laattu dhugaa rabbi eenyumaaf fatanaa baay'ee keessa ani ikraamin har'a otoo hin ta'in suudii ጊዜ isheen jirtu qabeenyaan ishee beeku tuubii ishee irratti jechuudha. Cimtuu dubartiiti. Har'a immoo kunoo rabbiin lammaffaa harkatti ishee baachisee jira maashaa Allah rabbiin si haa guddisu waliin umurii dheeradhaa akkasuma horii siin jedha. Ijoollee jaallattaa waggaa keessatti lama lafa naqi ijoollee kana jaallatti
kunoo akkasitti har'a kun hundinuu cinqitiin guyyaa hundaa suni darbee har'a kunoo amaatiin illee maashaallah deebitee hundaayyuu dhiifatama gaafattee nageenya walii fidanii nageenya akkamiin waliin jiraachaa jiru. Egaa ogaa rabbii dubbachuu fi mana kimitti gisee ciniinsuu irra turte viidiyoo sana waraabuu otoo viidiyoo sana waraabuu dhiistanii turte bareeda. Cinqitii isheen cinqamte guyyaa meeqa? Guyyaa 3 gaafa guyyaa 2 gaafa 3ffaa isheetanii hundeesse garuu isheen turteetti mana kimii keessa galtee sodaattee jechuudha. Achuma too ciistuutti sababuma cinqitiitiin har'ammoo kunoo harkatti baattee gadi baatee mana haadhaatti galtee gammadaa jettee jirti. Warri naa bilbiltanis warri cinqamtanii warri na gaafattanis hundi keessanuu galatoomaa jettee jirti. Maashaallah tabaarakarrahmaan rabbi siifaa guddisuu isiniin jenna. Viidiyoon akkasumatti dhaabattu warra